السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتمتوتا في كبجمتوتا dhageeffattoota fi hordoftoota Ummu Ifnaan akkam naaf jirtu nagaa naaf qabdanii bakka jirtanitti nagaa afrahaman isin bira naaf haa jiraatu. Nagaa keessan malee hamaa keessan Rabbi nan dhageessisin. Bakkuma jirtutti yaa uummata kiyya qaalii nagaa naaf qabaadha. Kanatti aansee wanni amma miidiyaa kanarra deemaa jiru waa'ee artistii keenya jaalatamaaf kabajamaa artistii Kadir Martuuti akkuma argaa jirtanii. Artisti Kadir Martuu namni hin gargaarre hin jiru, namni isan beeynes hin jiru. Oromoo kudha takkan keessa dabalatee jechuudha. Oromoon kudha takkanuu akka Kadir Martuu jaalatan namni hunduu namni shakkii godhu hin qabu. Ani Kadir Martuu irratti ilkaan baase bara inni Suudaanii keessatti akkasii obboodiyoon cafayxu sanirraa beeka jechuudha. Nama hedduu jaaladhullee maaliif nama gara laafessa Kadir Martuu Rabbiin dhiira godhee garaa isaa garaa dubartii godhe. Nama gara laafessa akka dubartiitti hundumaaf imimmaan isaa lolaasuudha. Imimmaan dhiiga obboleeyyan kiyya waa malee namaa hin bu'u. Nama dhugumaan Oromoo jaalatudha inni. Nama dhugumaan biyya isaa Oromiyaa tana akka malee jaalatudha. Hawwiin isallee nama Oromiyaa walaboomsu, nama ummata isaa bilisoomsudha. Sammuun isaa keessatti wanti seef tahee jiru dhalootuma isaatirraa waan gabrummaa jedhu tana balleessudha. Biyya isaatirratti abbaa biyyaa tahee ummanni isaa akka jiraatu waan hawwuun isaa jechuudha. Nama akkaan gootati. Biyya keessatti illee cafaqamaa ture, Suudaanii keessattis cafaqamaa ture. Achirraa dhufee har'allee biyya kanatti odoo ummata isaatiif osoo biyya isaatiif jedhu dhibeen kun isa mudataa jira jechuudha. Ammallee harka Rabbii jira wanni hunduu. Wanni Rabbi dadhabe hin jiru ummata kiyya. Yaa obboleeyyan kiyya akkaataa salaattaniin akkaataa amantii keessaniitiin hundi keessanuu warri muslimaa adada salaattaniin du'aayii isaaf fadhaa. Wallaahi Rabbi azalallee yoo hedeef akka nuu qaxaruuf. Hawwii isaa san akka Rabbiin isaan ga'u. Ilmaan isaa akka itti fuudhee ilmaan isaa argu. Hawwii isaaf qaba'an jechuudha. Du'aayii godhaafi yaa Rabbi nuu fayyisi. Azallee hedduu nuu qaxariif. Yaa Rabbi kiyya jedhaati Rabbiin kadhadhaa. Rabbi waan dadhabeen qabu Rabbi guddaadha. Wallaahi Rabbiin nama akkanaa nurraan fudhatin. Rabbiin nama akkanaa yoo azalallee hidhi akka nuu qaxaruuf barbaanna. Maaliif nama goota akkanaa jechuudha. Nama jireenya isaa guutuu sabaaf osoo booyu hagarraa gaheedha. Ani miidiyaa kana waggaa 15 fayyadameeraan. Waggaa 15 kana keessatti isaa ummata isaatiif bu'u malee isaa ummata isaatitti harka qubachi qabee akka nama kamiituu mul'ii dhaabee yookiin ciqilfatee akka barbaadetti waan barbaachisu nyaatee dhugu saniin agarree nama kana. Har'a bakka Tigreen na cafayxatu na dhukkuba jedha. Barooduu akka gaarii nyaatee osoo yaada saba isaa yaada biyya isaa dhiisee akka barbaade firii tahee bakkee har'aa Tigreen cafayxe sun ittiin beeksisu silaa foon achi gubbaa hin dhumuu ture bar akka gaarii nyaataa ture. Maal goota akkas jaaladhu beeteetti taphattaa safaaxaa gootame. Garaa sirraa hin cinne beektaa safaaxaa natti gootame. Silaa citeetiin qabritti sirraa galaa. Akka obboleessa qeeqaan kaacaaluu sanittiin keessi yoo kutaate qabritti. Oggus suuraa dhama maxxanfattaan siinjee Kadir keenya jettee. Duraanuu gartee siiriistii jiraami gaafa duunee nu beeytanii abbootii teessan gaafa du'an booda beeytanii bar tokko keetitti yoo namaan tan illim jee qabriisee harkaa seene gatii nama jaalatu gaafa biraa dhaban beekanii miti